AGM 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 Chalake sirna gada Unde walqixxumma madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa Iftuu aadaa seenaa Abbootii keenya yaasii fakkaananii kamadda walaabu kan luba shananii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettama kan waaqa gurraacha kajichoo gurraatti singee fi ateete kan malkaa malkaata hundee kushii irraa AGM Richi dubbata AGM AGM Media ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haqaa Dhabbata ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa AGM 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 ummatarraa ummataaf Ashamaar kafuunee hordoftotaa fi daawwattoota Anolee Global Media akkuma beekamu qophiiwwan garaagaraa yeroo gara yerootti isin biraan gahaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa qophiin keenya guyyaarraa keessumaadha. Keessummaa tokko Afrikaa Kibbaarraa qabannee isiniif dhiyaanneerraa keessummaan keenya hoogganaa waldaa Sikkoomandoo Afrikaa Kibbaati. Keessummaan keenya gama toora Skypeetiin dhiyeeffannee hoogganaa waldaa Sikkoomandoo Afrikaa Kibbaa yaamicha keenya dhageettanii karaa toora Skypeetiin nu affeeramuu keessaniif guddaa galatoomaa jecha anaa dhufu isiniin jedha. Anaa dhufu ilmaan keenya warra miidiyaa Anolee Media Network. Mee duraan dursee isin miidiyaa keenya kanaaf Harawaa yeroo jalqabaatiif miidiyaa keenya kanarratti dhiyaatanii kanumaafuu hordoftoota miidiyaa keenyaa wajjii wal isin barsiifnaa eenyu jedhamtanii eessatti dhalattanii eessatti guddattanii amma Afrikaa Kibbaa kan jirtan beekamaadha. Mee eenyummaa keessan xiqqoo ifa nu godhaa. Galatooma maqaan kiyya Sultaan Tamaamnaan jedhanii uummanni keenya warri Afrikaa Kibbaa Sheekh Sultaanii na beekanii an dhalataa guddina Baalee aanaa Sawweenaatti dhaladhee ganda sallee Doggom jedhani. Guddaa galatooma obbo Sultaan yeroo ammaa kana Afrikaa Kibbaatti argamtanii hoogganaa waldaa hawaasummaa waldaa Sikkoomandoo Afrikaa Kibbaati. Waldaan Sikkoomandoo Afrikaa Kibbaa yoom dhaabbatee yoom ijaaramee maaliif ijaaramee maal hojjechuudhaaf karoora qaba? Galatooma waldainni Sikkoomandoo Afrikaa Kibbaa maqaan keenya dura kan fayyadamnuun tokkummaa Arsii Sikkoomandoo Afrikaa Kibbaa jedhama. Tokkummaan Arsii Sikkoomandoo Afrikaa Kibbaa akka bara faranjiitti guyyaa 8-9 amata 2015 eegalamee sababaan inni itti eegaleen filleen waan tokko biyya amma keessa jirru kanatti rakkoo yeroo sanitti ummata keenya keessattuu ummata Arsii Oromoo guutuu ta'ee ummata Arsii irra gayaa jiru waan argeef dargaggoon Arsii Sikkoomandoo inni tokko wal ga'anii ummata keenya kana akkatti kennee ilaallu ummata keenya kana dura buunee waan tokko fuula duratti isaan deemsifnee walitti mataa qabnee akkaataa biyya ambaa keessatti jiran godhachuu qabna jechuuf dargaggeessi Arsii ka biyya kanatti jiraatu nama 10 irraa 12 ta'anii marii yeroo dheeraa fudhatanii akka waldainni tokkummaa Arsii Sikkoomandoo ijaaramu murteessanii nullee maanguddoo irratti nu affeeranii akkasitti eegan. Ulfaadha guddaa galatooma obbo Sultaan waldaan kun bara 2015 keessa ijaarame jettanii
waggaa afur akkas lakkoofsisu isaati. Waldaan kun erga ijaaramee hawaasa Oromoo Afrikaa Kibbaas haa ta'u akkuma hawaasa Oromoo guutuu addunyaa gubbaatti jiru keessattuu hawaasa Oromoo biyya keessa jiruuf bu'aan inni buuse jira. Galatoomii bu'aa guddaa buuse waldaan kun biyya amma keessa jiran biyya South Afrikaa kanaa fi biyya keessaa dhufne biyya Oromiyaa yookaan amma Itoophiyaa jedhaniin kana bu'aa guddaa buuse. Fakkeenyaaf biyya amma keessa jiru kanatti uummanni keenya uummata Arsii tahii uummata Oromoo tahii nama hedduu biyya kanatti ilmaa waliin rakkatutu jira. Nama dhibee garagaraatti ittiin biyyanatti jiraachuun barbaannu biyya galuu dandeenye jira. Nama ammoo maatiin itti heddummattee waan adda addaatiif soomana keessatti rakkoo adda addaati saaxilamutu jira. Uummata kana odoo addaan hin baasin odoo uummata dhaabbanneef callaan tahin as keessaallee gargaarree biyya keessaa akkuma isin yaadattan fincila diddaa gabrummaa biyya keessaa kan keessattuu naannoo keenya naannoo Arsii irratti deemu shoora guddaa taphannee turre. Yeroo mootummaan gabroomsa nama nyaatu ture sanitti wanta namni mataa ol bahee mataa ol fuudhee waan uummata fi hin dubbanne waldaan sikkoo mandoo waan uummanni sun diinaan ifirraa qolatu harka jalaatiin ka gaafas namni lubbuu gadi waan baafne aanalee lolli irraa deemu diinni irratti lola bane maraayyuu keessa deemee uummata isaa waliin bilbiiffatee loluun seenaa katabamee lafa jiru beekamaa. San callaa miti waldaan sikkoo mandoo Afrikaa Kibbaa uummata Arsii callaan dhaabbanne akkuma biyyata keessa jirru kanatti uummata maraa gargaaruutti uummata Harargee uummata keenya kan naannoo Somaaliyaa irraa buqqa'e ka Harargee waan qabuun bira dhaabbatee gargaaruu isin miidiyaa keessan irratti yeroo duraatiif haara'e malee toora feesbuukii keenyarraa arguu hin dandeettanii manguddoo Harargeetiin hedduu bira dhaabbannee uummata Oromoo gargaarree waan hedduu dalayne waan hedduullee dalaguu deemna inshaallah. Guddaa galatooma hojiiwwan waldaan kun dalagee uummataaf sirriitti akka ta'uuf malee hamma murtaa'e wayii anis beekaa. Hojii guddaa dalagamee galanni keessan milkii sabaa akka ta'u hawwii guddaa qaba. Biyyoota lama dura kora guddaa tokko Afrikaa Kibbaatti gaggeeffatan. Korri sun qabiyyeen isaa maal fakkaataa? Milkiin isaa hoo akkamiin? Galatoomii korri yeroo lama deeffannee akkuma ati jette sanii yeroo duraa waldaan sikkoo mandoo wayita bu'uramerraa koree coomsaatiin dalagaa ture ka uummanni filatin ka ifilee uummata keenyaa mataa walitti qabu dirqama jechaan ifilanii uummata kanaa dalagan waggaa lamaaf dalagaa turan ture. Waggaa lama eega dalaganii miseensa horatanii asbaan uummata isaaniitti dhiyaatanii bara 2017 keessa uummata isaaniitti asbahanii uummataan koree filatamte ka dhaabbataa filatanii koree san kan dura bu'aa itti na filatanii achirraa eegallee amma bara lamaaf nu filatanii barri lamiin sun wayita dhume waggaa shanaffaa kora lammaffaa kadeen gadda geegessine san ammas akkasuma koree haaraa filannee turre koree nama 18 qabu keessaa filannee koree mana marii nama 40 qabu filannee dura taa'aa haga ammaa anatti irra jira garuu warri manni marii 40 sun guyyaa walgahii isaanii idilee dalagaa eegalerraa dura taa'aan mana marii sanii filamaa korri lachuu umuraa fi milkiin dhume jedhee si ibsa. Hedduu nama gammachiisaa. Obbo Sultaan gaaffii deebii keenya gara dhumaatti deemaa jira. Waldaan kun hawaasa isaa tajaajiluudhaaf waldaa ijaarameedha. Arma duras hawaasa isaa tajaajilaa ture hawaasa isaatiif bu'aa buusee jira. Of duratti waldaan sikkoo mandoo hojii akkamii irratti bobba'ee hojjechuudhaaf karoora qabaa. Hojiilee sanniin irratti waldaan kun hawaasa isaatirraa maal eegaa? Hawaasni bifa kamiin isa bira dhaabbachuu qabaa? Mee kana gabaabsaatii naaf deebisaa. Galatoomii waldaan sikkoo mandoo ilaalchi isaatiif karoorri isaa guddaa. Akkuma ati beektu jijjiirama amma biyya teenya keessatti dhufe jijjiirama naannoo jiran keessatti dhufellee uummanni sikkoo mandoo bakka jiraniin waldaa adda addaa ijaaratanii namuu bakka jiruun dalagaa adda addaa irra jira.
yaanni kenna dura tokkoffaa ummanni sikkoomandoon ummanni arsii kun guutuun gaaddisa tokko ka waliin jalatti dhufu ka waliin quba qabaatu ka waliin hoogganamu godhachuu sambira taree akka biyya amma keessa jirru biyya ala jirruutti biyyarra ala jirruutti nasaniittillee eegana qabsoon diddaa gabrummaa tan dur waan kuttee dabarteef ummanni sikkoomandoo bakka jiruun ekonomiin waan adda addaatiin barumsaan fuula duratti deemuuf waldayni kun fuula duratti dhaabbatee waan adda addaa kaampanii adda addaa dhaabee akka ummanni keenya galii adda addaa argatee garaa galiitiin karaa ekonomiitiin misoomuuf fuuldura dalaguuf qophiirra jirra inshaallah waldaadhaan sikkoomandoo ka biyya addaa keessa jira waliin. Ulfaadha Jaal Sultaan carraa dhumaa isiniif kenna. Waldaaleen hawaasaa ummata keessatti bu'aalee gurguddaa buusaa jiranii waldaan sikkoomandoo biyyoota garaagaraa Awurooppaa keessa, Ameerikaa keessa, Kanaadaa keessa, biyyoota Arabaa keessa, biyyoota hedduu keessa jira. Waldaan sikkoomandoo Afrikaa kibbaa waldaalee sikkoomandoo guutuu addunyaa keessa jira wajjin walitti dhufeenyi isaa maal fakkaataa kophaa kophaatti dalagurra yaadan quba wal qabaatanii hojjetaa jirtamoo akkamii wanti samee? Galatoomii waldaadhaan adda addaa akkuma reebsi ibsisan bakka addunyaa tanarraa bakka fedhanitti jiraatanii ilmaan arsii waldaa sikkoomandoo ka dhaabbatanii jiru ka wal quba qabnu ka waliin haasofnee akka mataa walitti fidannee waliin deemnu waliin haasawaa jirullee ni jira ka bakkuma inni jirutti tokkuma arsii sikkoomandoo ta'uuf waan adda addaa biyya keessatti dalagaa jiranii ka miseensa taanee already keessa jirru waldaa sikkoomandoo Minnesota waldaadhaan adda addaa ka biyya Yaman jiru ka biyya amma isin jirtan kana jiru maraayyuu ka biyya keessanii kana haasawa hedduun qabnu garuu kaan hedduu akka fuula duratti walitti dabalamnee waan tokkotti ummata keenya kana bakka takkaan geennu qabsooteenna amma bilisummaan nu geettu tana bilisummaa gabrummaa nama nu gabroomsanne qallarraa bilisoomnee taa'uun qabnu ummanni keenya waan maraan rakkinnaan beela amma yeroo maranuu himan tana naannoo teenna ta irra qananiitu addunyaa keessatti beekamtu lafa daa'imaa fi re'eef gaalaan beekamtu keessatti namni keenya beelaan nama kadhatu kana osoo nama tokkotti hin hajamne odoo mootummaa biyya sanii itti hin hajamne ummanni sikkoomandoo harka wal qabatee lafa fillee misoomsee ummata isaallee beelarraa baasuu fuula dura waliin dalaguuf akka tokkummaa arsii sikkoomandoo Afrikaa kubbaatti qophee jiru. Obbo Sultaan ulfaadha galatoomaa. Dhumarratti dhaamsi ummata keessaniif qabdan yoo jiraate nagaa walitti dhaammachuun dura dhaamsisan akka ummata keessaniif dhaamtan carraa isiniif kenna. Galatoomii dhaamsi guddaan qabu amma bakka nu jirru biyya South Afrikaa kana ummata keenya ka South Afrikaa jiruun yaamisa guddaallee ani sirraa carraa kanatti fayyadamee godhuuf waldayni sikkoomandoo waldaa keessanii gaaddisa keessanii ilmaan keessanii isiniif jaarame waldaa kanarraa mataa ala keessan qabatina kota gaaddisa keessan dhufa namni miseensa ta'uudha wanni siyaasan adda addaa ta dur addaan nu fageessitullee dabarte wanni dur nu sassaalfachiisaallee dabarte dhugaan dhugaatti galte kanaafuu ummanni keessattuu warri South Afrikaa jiru akka waldaa sikkoomandoo gaaddisa isaanii kana jalatti dhufanii miseensitanii waldaa kana cinaa dhaabbatan gaafadha. Hayyee Obbo Sultaan gaaf deebii nu wajji gootaniif ammas irra deebi'ee maqaa miidiyaa keenya miidiyaa Annolee Global Miidiyaatiin isin galatoomfadhaa guddaa galatoomaa dhiyootti sagantaalee akka kanaatiin akka deebinee wal arginu abdii qabna. Galatoomaa jiraadhaan. Hayyee hordoftoota keenyaa gaaf deebiin hoogganaa waldaa sikkoomandoo Afrikaa kibbaa Obbo Sultaan Tamaa wajji goonee kana fakkaata. Qophiin keenya guyyaa irraa kanumaan raawwata sagantaalee birootiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu. siyaasa saba isaa giddu galeessa godhachuun injifannoo sabni ammatti argate itichaa injifannoo caalmaaf hojjechuuf humna nama baratee fi ogeeyyota miidiyaa keessatti ogummaa garaagaraa qaban hedduuf cina hiriirsuun
hawwii miidiyaa sabni Oromoo qabu na dhabaasuuf bifa haarawatti of ijaaree adeemsa haarawaan saba isaa tajaajiluuf haal duree hunda xumuree dhufaa jira. AGM miidiyaa seenarra dhaabbatee seenaa hojjechuuf dhaabbate. AGM seenaa kaleessa fakkeenyaa fi bu'uura godhachuun uummata Oromootiif seenaa hojjechuuf dameelee isaa Afrikaa fi Ameerikaatti babal'ifataa jira. Maal kana qofa ogeeyyota ogummaa fi muuxannoo gaazexeessummaa qaban baddaa fi gammoojjii baadiyyaa magaalaa Oromiyaa hunda keessatti qacaruun rakkoo uummata Oromoo hundaaf sagalee ta'uuf ulaagaalee hunda guuttatee dhufaa jira. AGM seenaa, aadaa, duudhaa fi falaasama uummata Oromoo sirna gita bittootaatiin jaarraa tokko oliif harkaa awwaalame qotee qoratee baasuun dhaloota dhaalchisuuf of humneessee ka'eera. AGM injifannoo qabsoo qeerroo Oromootiin argame akka deebi'ee hin laafnetti uwwisa gama miidiyaatiin barbaachisu hundaa laatuun injifannoo haqaa fi abbaa biyyummaa Oromoo itti mirkanaa'u argamsiisuuf ni hojjeta. AGM odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an haala miidhagaa fi hawwataa ta'een gurra hordoftoota isaa biraan gahuuf waan biyyaa fi addunyaan keessa oolte quba isin qabaachisa. AGM faajjii gootummaa saba Oromoo. AGM 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 Chalake sirna gada Ule walqixxumma madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa Ibsituu aadaa seenaa Abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madda walaabuu kan luba shananii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettamaa kan waaqa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateetee kan malkaa malkaata hundee kushii irraa AGM Richi dubbata AGM AGM miidiyaa uummataa gurraacha Afrikaa harkaa fi dhageetti odeeffannoo haqaa dhaabbata uummataa oohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qaburee maqaa AGM 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 uummatarraa uummataaf.